ani gadda kana keessa ta'anii ofii jiraatiyyuu ilmoo keenya ati ilmoo keenya obboleessa keenya faamilii keenya maatii keenya jedhanii akkasitti uffata ulfinaan tursiisuu jiraatiif galatooma nuun jedhaa galatooma ulfaadhaa waan isin jiru ulfaadha. Hundi keessan viidiyoo waraabaa hundi keessan. Bagai. Wah kaget di. La fauli di situ kena deh. Jual jual ini. Sagalee waan jennu waan bal'aa hin qabnu isaan iyyuu dubbatanii jiru. Mubeen jechuudha. Dhuguma Waaqayyo isaan nuuf haa jiraachisu isaan qofa miti obboloonni keenya hundi keessan nu jiraadhaa nu kabajamaayi. Sila isaan dubbatan irra deebi'uun hin barbaachisu. Kuni kennaan kun isaaniif mala. Isaan madaala jenneen miti akka humna keenyatti immoo akka dandeenyutti kennaa kana guyyaadhaa kana qabannee dhufne. Kunis immoo rakkina nurra ga'e qofaa fi miti kaleessa iyyuu isaan akka bakka namaa bu'anii dhiphatan bakka namaa bu'anii akka namaa bo'an akka namaa galii isaan akka bakka namaa bu'anii dhiphatan bakka namaa bu'anii immoo hundiyyuu hundi keessan jajjabina nu laattanii akka kanatti jabaadhaa jettanii ilmaan keenya nurraa haqanii keessumatti obboloonni keenya shamarran haraba jirtan akkasuma warreen kaan dabalatee warra biyya keessaa dhuguma galata guddaa nurraa qabdu lafa isin jirtanittis immoo isin hin beeknu baay'ee asii akkuma isaan dubbatan simbira qaqqabsiisuu hin dandeenyu kennaan keenya Waaqayyo namni kennaa xiqqoo namaa kenna Waaqayyo isaaniifis kennaa guddaa isiniifis kennaa guddaa isiniif haa kennu Waaqayyo kennaa isaa isiniif haa kennu. Aishi sirriitti baay'eetti dasna jedhee sirriitti baay'eetti dasna jedhee. Lagaa waliin qoon namni sagantaa dhagahamu yoo jiraate jechuudha. Kanaaf nuti akka ilma Oromootti wal kabanyee haadha keenyarraa abbootii keenyarraa imaanaa meeqa harkatti baannee warra jirru imaanaa ilmaan Oromoon nu harka jira waan ta'eef adaraa keessan hundi keessan iyyuu saniin jedha. Ulfaadhaa galatoomaa hundi keessan iyyuu viidiyoo kan akka waraabdan abdiin qaba waan ta'eef yaada biraa homaa isiniif hin qabnu miira keessa jiru waan ta'eef. Ilmaan Oromoo addunyaa kana irratti Kottuu yaadan. yeroo ilaaltan waan kana uffata isinitti fakkaachuu mala wanni kun. Yeroo akkasitti ilaaltan carqii yookiin uffata isinitti fakkaachuu mala. Ana biratti immoo waan guddaadha hiikni isaa. Amaanaadhaa garaadha. Inshaallah yoo Rabbi jedhee akkuma qe'ee ilmaan koo gadhiisee dhufe ammas abbaa keenya waadaadha. Haga jiraan yookiin reenfi obboleettii keenya yoo jiraatte jiraasi yoo duute du'aasi haga qabatamaan sin agarsiisutti biyya kana keessaa hin bahu isinii waliin jira waadaan ammas waadaadha. Isiniin jedha wanni kuni ana biratti amaanaa guddaadha. Hiikaa guddaa qaba. Waan dhaluttanii qadha. Inshallah. Jabaadhaa isin jedha dubbachuu illee hin danda'u. Maatii qalbiin cabe, maatii onneen cabe, maatii ilmoon jalaa duusetti jedhamee reeffa argatiin jirti jedhamee jiraachuu argatiin akkatti isaan nama rakkisa. Waan jedhan nama rakkisa. Jabaadhaa jechuutti illee afaan nama qaba. Halkanii guyyaa akka bu'anitti. Halkanii guyyaa akka imimmaan jalaatti dhuunfatan biiroo yeroo na waliin naqan boo'icha. Bakka hundi yeroo deeman boo'icha. Rabbiin ilmoo keessa yoo jiraatte jiraasi. Yoo duute jiraatte illee reeffasi yeroo gabaabaa keessatti akkan isin agarsiisu. Abdii guddaa Rabbi irraa qaba. Abbaa keenya jabaadhaa. Mbooyinaa jabaadhaa. Jabaadhaa isin waliin jiru. Koleewwan kiyya azilata isin immoo ishee walii gootanii qophiin gootanii akka obboleettiin keenya argamtu. Warra hojjetanii jiran galatooma ammas ittuma fufnaa yoo Rabbi jedhee boru waan tokko nu irra geenye jedheen abdii qabaa. Beellamni keenya guyyaa boriiti mee bor waan irra geenye qabannee isinitti dhufna. Ulfaadhaa galatooma kana jaalala dubbachuu hin danda'u. Abbaa abdii yoo dubbachuu barbaade dubbadhu.
Siifoo. Akkam jirtu nagaan isiniif haa ta'u hundi keessan iyyuu. Mubee hundi keessan jirtu. Duraan dursee galatoomaan isiniin jedha. Armee abbeen baay'iseefaa baay'ee guddaa galatoomaanna. Otoo gadda kana keessa jirtanii haala kana keessa jirtanii kana gochuudhaaf baay'ee galatooma. Kana caalaa jechi baay'uma dubbachuun natti ulfaata galatooma. Warri gubbaas nagaa fi araarri waaqaa isiniif haa ta'u. Duraan dursee Waaqayyoon nu uume dhugaa dhala keessanii yaa barbaadu. Itti aansuudhaan immoo Mubaarak guddaa galatoomii. Nama amantaan nama hin qoonne, nama gandaan nama hin qoonne, nama ta'uu qofaan nama wajjin gaafa nu boonye boochee, gaafa nuti immoo gammanne nu faana gammaddee, gaafa nuti bakka kufnee nu kaastee, gaafa maatiin keenya rakkate maatii keenya bira nuuf dhaabbattee, hanga miidiyaa kana fayyadamne keessaa namni ani feemasiidha, ani nama jabaadha, ani abbaa qabeenyaati jedhu namni shamarran biyya Arabaa jabeessee yookaan shamarran biyya Arabaatiif sagalee ta'ee kan dhibamte yaalchisee, kan duute awwaalchisee, kan reeffi ishii dhabame barbaachisee galchee namni tokko hin jiru. Isa keessaa ati nama tokkodha. Waaqayyo umurii kee haa dheeressu. Waaqayyo maatii kee kan jiruuf fayyaa haa kennu. Kan immoo akiraa deemaniif Waaqayyo jannataan isaan haa qananiisu. Eebbifamis hin jedha. Maatiin kunis immoo Waaqayyo jajjabina isiniif haa kennu. Rabbi isin haa jabeessu. Namni uffanni isinirra Mubaarakitti uffistan kun uffata miti warqiidha. Namni dhalli isaa jalaa dhabamee furmaata ofiiyyuu furmaata dhabe namaaf waa yaaduu yookaaniif immoo namni kun kanatu malaaf jettanii dhuftanii waan kana gochuun keessanii isin dhuguma isin Oromummaan jedhamu sun keessa jira. Isinuma keessaa calaqqisaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyo dhugaa ilmoo keessanii isiniif haa barbaadu. Nutis akka ijoollee biyya Arabaatitti waan danda'ame tokkoon akka duuti yookaaniif immoo miidhaan ijoollee Arabaa daangaan baay'ee irratti ta'uuf immoo waan dandeenye.
Abaa maatiin ilmoon jira jalaa baddee du'aansiis jiraansiis dhabamedha. Kanaaf amaanaa jalaa dabarsee isinittan kennaa. Amaanaa jalaa dabarseen isinitti kennaa. Galatoomaa ulfaadhaa. Amma dubbachuu danda'an jiru. Inshaallah booddee deebi'ee laayivii seenaa.